السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرادة ديبسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنجا خبجمتو تلقي فتوتا في داوتو تخينيا. إرادة ديبسيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا. الحمد لله رب العالمين. أرانتنا إجون دبيتينيا في متدورين دبيتينيا أكما ميديا رتي دي ماجرو obboleessa keenya kabajamaa jaalatamaa hayyuu qaalii namaa Oromoo biratti akkaan jaalatamu kiristaanaa fi islaama waaqeffataa akkasumatti namu warreen amantii garagaraa hordofu hunda biratti kabajamaa artiist Kadir Martuu obboleessa kiyya dhukkubsataniif humaan taariin du'anii irraanu haa hambisu jaanii rabbiin si aaffiyee fayyaate siif haa deebisuu bikka jirru du'aa isii wana ni fayyita inshaallahu yoo rabbiin jee fayyitee akka duru sanit deebita akkana isin jenna jechuu bikka jiru namuu du'aa isii godhaa jira si jaalannaa humaa takkan taatu umrii dheertuu sin jennaa jechuu abshir haasawni kee hedduu nama gammachiisa akkasumatti obboleessa keenya kabajamaa jaalatamaa abbaa qabeenyaa sooreessaa kan sabaa fi sablammiin akkaan jaalattu kan Oromoon akkaan jaalattu kan sabaa sablammiin akkaan jaalattu kan mootummaan akkaan jaalattu kan innis mootummaa jaalatu kan onneensaa akka deemaa kan onneensaa rahamata qabdu sooreessa abbaa qabeenyaa Yaadataa Junaydii tola arraas itti deebitee obboleessa keenya Kadir Martuuf tolte abdachiifte isaa dhukkubu itillee irratti naasii jira akkuma kaleessaa bikkuma kaleessaa saniin sii bu'aa anaasii jira jetteenitti rabbiin si hojjaa jiraatu rabbiin si cinaa haa jiraatu rabbiin hamtuu ta'e hawaasa kee hin dhageessisin tana siin jenna jechuudha. Abbaan qabeenyaa si qofaa miti. Abbaan qabeenyaa yeroo ammaan tanaatti garaa laafee qabeenya isaatiin nama isaa gargaaree akkasumatti ittiin gammadu si qofa kabiraa kan kannaa jiru kan nuti agarrees akkasumatti rabbiin cinaa dhaabbatu jenna garuu kan garru kan gizee rakkate hawaasni rakkatee karaa miidiyaan rabbee daasporaa tanaaf biyya keessaa rakkatee nama isaatiif lallabu cinaa dhaabbattu suma qofa garra rabbiin hamtuu ta'e hawaasa si jaalatu kan agarsiisin Yaadataa Junaydii. obboleessa keenya Kadir Martuu rabbi fayyaa ta'e deebisee bikka dur sinis haa deebisu bikka dur caalaat haa deebisu haasawni kee haasawa nama gammachiisu osoo itillee irra jirtu gabbaatee haasawa bareedaa goote obboleessa kee kan si cinaa dhaabbadhe juu kanallee gammachiiftee nullee warra fageessee yaadu nama qolola keessatti dubbii argu qolola keessatti dubbatu hunda gammachiifte galatooma mootummaan Itoophiyaa galatooma mootummaan Oromiyaa galatoomi obboleessa kiyya Yaadataa Junaydii galatooma hawaasa kiyya kan naaf jecha gabbaatanii dubbattan na waldhaanuuf tattaaffiif waccan hundi keessanuu galatoomaa jette walitti qabdee kursii takkarra keessa yaadu hunda adawwii gama kaanii hunda facaafte jechuudha. Adawwii Yaadataa Junaydiitis facaafte adawwii hawaasa keetiitis facaafte adawwii teetillee facaafte galatoom fayyaa deensin jaa akka nagaa akka bara dabreetti yookaan immoo akka taraa dabarteetti Yaadataan Junaydii biyya keessaa gizee biyya alaa deeme waan irratti odeessan guutummaa guutti quba qabachaa turtan nama nagaan hojii isaa hojjechuuf biyyarraa kara daasporaa dhufee nagaan gara biyyaa deebu olla akkasii irra oofanii kijiban nama qaban qaroofi wahin tolfachuuf olola warreen gartee reefka naggadachuu bare reefka siyaasa jijjiiruu bare gara biraatiin abbootii qabeenyaa biyya keessaa hedduu fi namootan garagaraa sababa godhachuun mootummaa fi hawaasa jidduu mootummaa fi abbootii qabeenyaa jidduu mootummaa fi hayyoota jidduu warra seenaa tureetu waan akkasii godhaa ture. Abbaan qabeenyaa keenya Yaadataa Junaydii
abbaan hawaasaa biyya keessa dhaqee waan godhaa ture agartan ammallee hawaasa isaa cabala godhee watar keessatti adaree biyyoo keessatti waa'ee baankii raammis jajjabeessuudhaan abbootii qabeenyaa hedduu wajji mataa walii qabatanii ni jirraa itti hirmaadhaa jee yaada akkasiisan nu gumaacha yaada bareedaa ni jirra nutiisi akka durtan shakkiin hin jirtu kottaa keenyaa jee akka daasporaanis irraa hirmaattu godhee irraa nu hirmaachise jechuudha. Guutuutti irraa hirmaachaa jiran ammallee itti jiran baankii raammis sababa eenyuutiin sababa yaadataa Junayidiitii fi akkasumatti abbootii qabeenyaa warreen akkasaa kan tarree galee isaa wajji haasa'u godhe san hunda obboleeyyan kiyya galatoomaa jennaa jechuudha. Namootaan dadhabaa agartan nuti yoo isin agarre rabbii isin arga. Warreen gootan galatoomaa jazaakumullah khairan warreen hin godhin ammoo akka yaadataa nuu ta'a. Tana isin dhaamman nuu miti. Nama dadhabaa nama gartee ija namaa jiru nama namaa tolu nama hawaasarra hafe nama akka Kadiir Martuu kan namoota hedduu jira namoota akkana yaadataa Junayidii qofa irratti hin dhiisina abbootii qabeenyaa keenya cinaa dhaabbadha dannees ni dhaamnaachuu kanumaa kana jidduu obboleeyyan keenya akkasii jechuu tanaafuu qaroo keenya yaadataa Junayidii mootummaa fi isa walitti diruunis hin taatu inni fiifuu mootummaanis isa akkana jennechu warri kanaa hedduu hawaasni biyya keessa jiru mootummaa jala jirus mootummaanis hawaasnis mootummaa tun ifaa jechuu garee mootummaa tanaa diiguu barbaadu finciluu barbaadu yookaan fincilee mootummaa tanaa diigee tabiraa jaaruu barbaadu yaaboo hawaasni keenya dadhabaadha hawaasni keenya ta'eefi mootummaan nuu taate jechaa jiranii yaaboo dhiisaa nagaan ummanni nagaan haga jiraatu haa jiraatu mootummaan nuu taate abiyyiin nuu tahee jaan taanaanuuf bulaa jiran biyya peeta keessa rakkataa fi namni walajjeesuun ni jira walidhuun Ameerikaa keessa ni jira walajjeesuun mootummaa alatti namni dogongoruun mootummaan dogongoruun rakkinni jiraachuun biyya Ameerikaatii mi Awurooppaa mi Kanadaa mi Awustiraaliyaa mi biyya hunda keessa jira. Itoophiyaa bichaan hin baane mootummaa abiyyii bulchuu qofaan hin baane nagee kannaaf dhiisa namni kanatti isin furu kun mootummaa abiyyii jala jira mootummaa Itoophiyaa jala jira inni mootummaa kan achi taa'ee dhabaa keessan yookaan dhabaa keenya dadhabaa keenya rakkataa keenya nu gargaaru irra guddaan hawaasa daasporaatii hawaasa biyya keessaati jechuudha. Qabaa abbaa qabeenyaa qabaataa biyya keessaati jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya waa hunda qolola keessatti haa dubbannu qolola keessa jechuun gamaa fi gamana laallee abbootiin qabeenyaa teenya tun namoota akkami maal jechuu qabna dantaa teenya qofa keessa ofuun qabnoo jechuu dantaan nama garii mootummaa tan abiyyi kanachi buqqaasee nama biraachi kaayee ifii achi maarree godhee ifii achi mootummaa tana tabiraa uumee ammaas haareetti waan akkasiitu tilmaamaa jechuudha. Kanaafuu wanni san akkan taane Ijiptiis harka Soomaaliyaas harka akkasumatti Eertiraas harka mootummaa Itoophiyaadhaan marsitee yookaan immoo Itoophiyaa tana waa goone jettuun dalaala. Tattaafatteeti baxxa jettee hafte. Ulillee baxxa rabbii siyaa godhu. Saba keenya dammaqaa waan jiraatis beekaa gar tokko bichaan laalinaa akka kaleessaatiif akka irraa laalaa. Kanaafuu waan siyaasaatii fi waan sabaa waan gartee saba waan gartee dhabaa yookaan ammoo dadhabaa waa hunda walitti laayinu ayyoon hin dogongorees dhiifama ammoo tan biraa dhiifama hin jiru. Tan mootummaadhaa fi tan nama
abbootii qabeenyaatii fi tan hawaasa walitti duruu tana dhiifaman jiru. Tara biraa kana alatti wanni dogongoree yoo jiraate dhiifaman jaara koon qabu. Tanaafuu wanni waan dhaggeeffataniif galatooma. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.